Addunyaa mara bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media. Cuunfaalee gabaasa har'aan isinitti himaa. Cuunfaalee kana isinitti himuun kan isin wajjin turu an Rastam Ahmad. Jalqaba irratti matootii gabaasa har'aan isin dhageessisa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad magaalaa Jijjigaa dhaqan. Ministeerri barnoota qabxiin seensa yuunivarsiitii bara kanaa 300 irraa gara 297tti fooyya'uu ifoomse. Ayyaana Irreechaa haala oowwaa ta'een kabajuuf qophiin taasifamee jiraachuun himame. Naannoo Amaaraatti mukkeen bataskaana ijaaramaa jirurraa kufuun miidhaa dhaqqabee lubbuun namoota hedduu dabruun himame. Pirezidaantiin duraanii Riippaabilika Dimokiraatik Koongoo Joosef Kaabilaa iddoo isaan hin jirretti yakka waraanaa fi biyya ganuutiin duutii itti murtaa'e. Seeneetiin Ameerikaa maallaqa waajjiraalee biyyattiif gadhiifamu irratti waliigaltee irra gahuu dhabuudhaan waajjiraaleen mootummaa gariin cufaman. Kanneen matootii gabaasa keenya har'aati. Amma immoo bal'ina isaattiin isin dabarsaa hanga xumura sagantichaatti na waliin tura. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad magaalaa Jijjigaa dhaqan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad giifti duree Zinnash Taayyachoo, ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunaa, sadarkaa ministeera muummee itti aanaatti hoogganaa giddugala qindeessaa ijaarsa sirna dimokiraasii obbo Adam Faaraa fi hooggantoota olaanoo biroo waliin ta'uun magaalaa Jijjigaa galuu waajjirri ministeera muummee ifoomsee jira. Turtii isaaniitiin hojiilee misooma garaagaraa kan daawwatan ta'uunis ibsame. Ministeerri barnoota qabxiin seensa yuunivarsiitii bara kanaa 300 irraa gara 297tti fooyya'uu ifoomse. Bara barnoota 2018tti qabxiin seensa yuunivarsiitii kan duraanii 300 ture gara 297tti fooyya'uu ministeerri barnoota Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi kana kan beeksise guyyaa kaleessaa yoo ta'u, kanaan dura barattoonni gara dhaabbilee barnoota olaanootti dabru 50 fi isaa ol fiduu akka qaban himee ture. Kanaanis barattoonni bara kana qormaata fudhatan keessaa 8% qofaatu qabxii walakkaa ol galmeessee jechuun ministeerichi ibsee turuun ni yaadatama. Eegasii barattoonni qabxiin isaanii gad bu'uun wal qabatee karaalee garaagaraatiin komii isaanii himachaa turan. Keessumaa barattoonni qabxiin isaanii harka 100 keessaa 49.50 hanga 49.99 fidan baay'een isaanii komachuu isaanii hordofee torban dabree qabxiin duraan lakkifamee ture dogoggora qaba jechuun sirreeffamee ture. Kanaanis barataan akka biyyatti qabxii olaanaa 590 takka fiduun riikardii haaraa galmeessee qabxiinsaa gara 592tti sirraa'uusaa kan yaadatamudha. Haaluma kanaan barattoonni bara barnoota 2017tti qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qabxii giddugaleessaa 49.50 hanga 49.99% fidan gara 50%tti akkasiifamuu murtaa'uun ministeerichi ifa godhe. Kunis hanga qabxiin dabrinsaa kanaan dura 306 gara 297tti gad fooyyeessee jira. Kanaaf barattoonni bara kana qabxii 49.50% fi isaa ol galmeessan qabxii dabrinsaa argachuun gara yuunivarsiitii seenanii barachuu akka danda'an ministeerichi ifa godhe. Ayyaana Irreechaa haala oowwaa ta'een kabajuuf qophiin taasifamee jiraachuun himame. Dhaabbileen nageenyaa fi tasgabbii ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadee milkaa'inaan akka kabajamaniif qophii xumurree jahan. Raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa, bulchiinsi nageenyaa odeeffannoo biyyoolessaa, poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa fi tasgabbii biroon haala kabaja ayyaanichaa fi dhimmoota hojjetamuu qaban irratti mari'atan. Ajajaan qajeelchaa ittisa yakkaa poolisii federaalaa itti aanaan Komishinara Jeneraal Malaakuu Faantaa akka himanitti ayyaanni Irreechaa milkaa'inaan kabajamee akka xumuramuuf qophiin taasifamee jiraachuu hima. Haaluma kanaan humna namaa gahaa ramaduun hojiin yakka dursanii ittisuu fi to'achuu teeknooloojiin deeggaramee kan hojjetamu ta'uus ifoomsan. Ayyaanichi milkaa'inaan akka kabajamuuf gaheen qindeessitoota qophii fi hirmaattota ayyaanichaa olaanaa ta'uus himan. Ajajaan qajeelcha waliigala poolisii Finfinnee Komishinar Geetuu Argaa'uu gama isaaniitiin ayyaanichi magaalaa Finfinnee fi miidhagina ta'uu irra dabree waliin jireenya uummataaf agarsiiftuu gaarii ta'uu hima.
Ayyaanicha haala oowwaa ta'een kabajuuf koreewwan kabaja ayyaanichaa gumii abbootii gadaa Oromoo, haadholii siinqee fi foolleewwan waliin tahuun qophiin nageenyaa ayyaanichaa madaalu taasifamuu dubbatan. Ayyaanicha kabajuuf hirmaattonni hedduun bakkeewwan garaagaraa irraa gara magaalichaa kan dhufan tahuu eeruun nageenya waloof jecha sakatta'insi kan jiraatu tahuu hubachiisan. Hawaasni akkuma kanaan dura qaamolee nageenyaa bira dhaabbachuun gaheesaa akka baatu gaafatanii meeshaalee ayyaanicha waliin wal hin qabanne qabatanii gara iddoo ayyaanichi itti kabajamuu dhufuun dhoorkaa tahuus akeekkachiisan. Hoggantuun biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa ammoo kutaalee magaalaa hundatti miseensonni raayyaa nageenyaa hubannaa gahaa qabaachuun gara hojiitti bobbahuu himte. Hawaasni wantoota sodaa nageenyaaf shakkisiisoo ta'an wayitaa argan ariitiin qaamolee nageenyaaf eeruu akka kennu gaafachuu isaanii Daayirektarri hariiroo uummataa qajeelcha waliigalaa poolisii Finfinnee Koomandar Maarqos Taaddasaa miidiyaaf ibsa kenne. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shankooraa bulchiinsa magaalaa Arartiitti kabaja waggaa Maariyaam ilaalchisee osoo namoonni bataskaana ijaaramaa jiru daawwachaa jiranii mukkeen bataskaanicharra jiran irratti kufuun namoota 30 ol ajjeesuun 200 ol irra miidhaan salphaa fi cimaa geessisuu waajjirri poolisii aanaa Minjaar Shankooraa ibse. Ajajaan waajjira poolisichaa Inspektar Ahmad Gabayyoo sababni balaa kanaa ribraaboo muka irra deemanii bataskaanicha ijaaruuf hojjetame irra namoonni baay'een daawwannaaf koruudhaan ta'uu ibsan. Itti dabaluunis lubbuun namoota 30 battalumatti dabre jechuun 200 ol irra miidhaan salphaa fi cimaan dhaqqabuu ifoomse. Itti fufuunis lakkoofsi namoota lubbuun dabree dabaluu danda'a jedhan. Bakka bu'aan hospitaalaa Araartii Fannoo Diimaa waliin ta'uun miidhamtootaaf yaalaa taasisaa akka jiran kaasuun kanneen humna isaaniitii ol ta'eef rifarii barreessaa jiraachuus dubbatan. Gabaasa maddeen alaatiin Pirezidaantiin duraanii Rippaabilikaa Dimokiraatik Koongoo Joosef Kaabilaa iddoo isaan hin jirretti yakka waraanaa fi biyya ganuun duutii itti murtaa'e. Kaabilaa irratti himannaawwan dhiyaatan keessaa naannoo baha biyyattii keessatti finciltoota miliyoona 23 deeggaranii jiran jechuunis himannaa isaanii kana keessatti argama. Gaafa Jummataa manni murtii waraana biyyattii biyya ganuu yakka namoomaa akkasumas ajjechaa haleellaa saalqunnamtii namoota hiraarsuu fi hokkora uumuu dabalatee gocha yakka balleessaatiin himate. Kaabilaan yakka kana akka hin raawwanne himullee dhaddachatti dhiyaatee himannaa ofirraa hin ittifne. Pirezidaantiin duraanii kun himannaa kana akka feeteen kan raawwate yoo jahan dhaddachi ammoo meeshaa cunqursaa taheeraa jechuun mormanii ture. Joosef Kaabilaan yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamu. Namni ganna 54 Kaabilaan bara 2001 abbaa isaanii rasaasan ajjeefaman hordofee biyyattii waggaa 18f hogganee jira. Seeneetiin Ameerikaa maallaqa waajjiraalee biyyattiif gadhiifamu irratti waliigaltee irra gahuu dhabuun waajjiraaleen mootummaa gariin cufaman. Waajjiraaleen mootummaa USA gariin yeroodhaaf yeroo cufaman erga bara 2018 inni kun kan jalqabaa ta'uunis himame. Kanaan walqabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waajjiraaleen kan cufaman yoo ta'e namoonni hedduun dhaabbiidhaan hojiirraa akka ari'aman akeekkachiise. Kana malees waajjiraaleen wayita cufamanii jiran kanatti hojjettoonni hojii bu'uuraa hojjetan gariin mindaa malee hojii kan itti fufan tahuu akeekkachiise. Riippaabilikootnii fi Dimokiraatonni wixinee fandii waajjiraalee mootummaa seeneetii biyyattii keessatti sagalee deeggarsaa 100 keessaa 60 argachuu malee kufuu isaaniitti wal komachaa jiraachuu gabaasni arganne kun ifa godha. Eegaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa arraaf jennee walitti qabanne kan hanga ammaa ture. Gabaasaaleen adda addaa guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share YouTube keenyas subscribe godhaa. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.